Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota kabajamtoota yuutuubii akkam jirtan? Jireenyi bakkuma jirtanitti nagaa isiniif haa baay'atu isiniin jechaati. Har'ame haala salphaa taheen maksasii mana keessatti dalagannee shaayiidhaan asriitti nyaannu isin agarsiisaa jechuudha. Wanni nu barbaachisu ashaboodha. Achi booda kaameraadha. Kaameraa irshoo faranjii jechuudha. Irshoo faranjii fi ashaboo kunoo haala kanaan bishaan qopheessatee kana keessatti dabaleen jira. Achi booda daqiiqaa adii fidadeen jira. Daqiiqaa adii sanitti zayituunii naqeen jira. Zayituunii sanii fi daqiiqaa san waliin dha'ee achi booda bishaan ashaboo fi kaameraa itti naqe san keessatti naqa jechuudha. Egaa hanga dhuma sagantaa kiyya na daawwadhaa, na waliin tura, hordofaa, dalagadhaati. Sa'aatii asrii shaayiidhaa wajjin akkatti nyaattanii jechuudha. Hedduu takka bareedaadha. Salphaadhas mana keessatti haala salphaa taheen waan qabnuun dalagnaa. Yeroo keessummaan nutti dhufes akka kana dalagnee shaayii wajjin dhiheessuuf ni dandeenya jechuudha. Warri kana hin beekne hin jiru. Yoo hin beeknes immoo haala kanaan kan hin beeknes haala kanaan dalagachuu ni dandeessanii jechuudha. Viidiyoo kiyya kana laayik gochuu hin dagatinaa isin jedha. Viidiyoon haaraan gadhiisee akka isin qaqqabutti chaanala kiyya sabiskiraayib godhaa. Na hordofaa isin jedha. Inshaallah waan babbareedaa, waan barumsa qabu, waan gaarii ta'e tokko isiniif gadhiisuudhaaf qophiidha jechuudha. Yaada qabdan koomentii jalatti barreessitan na jajjabeessaa isiniin jedha. Kun haala kanaan bukeeffannee jirra. Achi booda maashinaan sirriitti sukkumnaa jechuudha. Yoo maashina kana hin qabaanne harkaan sukkumaa sirriitti. Ani garuu maashina kanaan dhayadee harkaan warri sirriitti humna qabdan harkaan sukkumuu ni dandeessanii jechuudha. Warri akka silaana taatan immoo haala kanaan erga waliin dhooftanii waliin maktanii booda maashinaan akkasitti bukeeffachuu ni dandeessanii jechuudha. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya chaanala kiyya sabiskiraayib godhuun na jajjabeessaa, na guddisaa isiniin jedha. Yaada qabdan koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Warri viidiyoo kiyya argitan hundi keessanuu like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Inshaallah gara fuulduraatiif viidiyoo babbareedaa, viidiyoo barumsa qabu isiniif qabadhee dhiyaachuudhaaf qophiidha jechuudha. Kana irrattis immoo isin akkana jajjabeessitan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Haala kanaan akkasitti bukeeffachuutti jira. Bukeeffadhee raadhee erga xiqqoo takka ture daqiiqaa 15 hanga xiqqoo takka kuuf jedhu jechuudha. Hanga wal nyaatee kuuf jedhutti niin kaaya. Erga kuuf jedheen booda akkaataa itti dalagnu isin agarsiisa. Nu faana tura, na daawwadhaa isiniin jedha. Egaa kun akkasitti erga bukeeffadhee booda laastikiidhaan shaffanee laastikiitti maree kaa'ee xiqqoo takka kufnaa jedhee jira. Erga kufnaa jedhee booda haala kanaan fudhadhee dalaguutti seenee jechuudha. Haala kanaan waan akkanaa kana isin barbaachisa. Akkasitti heeyya bal'iftanii akkana gootanii asitti kusaara waniin qopheeffadhe qullubbii shunkurtaadha, timaatimaa, qullubbiidha, killeedha jechuudha.
waan keessatti naqu kan hin dalagee bakka kanatti tusaara jechuudha. Haala kanaan walakkaa isaatiitti hiyyan naqee akkuma viidiyoo irratti mul'atu kana walakkaa isaatii irratti hiyyan naqee qaariyaas ni qaba jechuudha. Hiyyan naqeen akkasitti maree haala kanaan toshadhee jechuudha. Akka jaalattan abdiin qabaa isinillee toshadhaa. Haala kanaan akkasitti dalagee fixeen jira. Achi booda haala kanaan erga qopheeffadhee furuna keessaan galcha jechuudha. Furuna keessa kun haala kanaan galchee erga bishaatee booda kun amma bishaatee jira. Akkasitti baasee achi booda shaayii wajjin maksasii ajaa'ibaati. Keessummaan yeroo dhufe ni taha jechuudha. Egaa haala kanaan kun akkatti qopheeffadheen jira. Viidiyoo biraatiin waan biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtanitti nagaan keessan haa baay'atu isiniin jedha. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaa waan hordoftaniif galatooma. Baay nagaan naaf jiraadha.